naannoon Oromiyaa seektara qonnaa hojii keenya guddisuuf babal'isuuf naannoo haala mijataa qabu keessaa isa guddaati. Lafa baay'ee qaba, humna hojjechuu danda'u baay'ee qaba. Lagnis Oromiyaa keessa kan yaa'u baay'eedha. Kanaan dura kana bifa seera qabeessaan gargaaramuu waan hin dandeenye oomishtummaan naannoo keenya gadi aanaa ta'uu duwwaa osoo hin taane godinni baay'ee seeftineetiin jiraatu turan. Shawaa keessa walakkaan seeftineetii ture. Amma bara kana paampiin 100,000 oli kan naannoo keenya keessa jiru. Tiraaktarri gara 10,000 gahee jira. Kombaayinariin gara 700 gahee jira. Kombaayinariin gaafa baay'atu, kilaastariin gaafa baay'atu yeroo gabaabaa keessatti hammatanii galchuuf hin gargaara jechuudha. Tiraakteriin gaafa baay'atu bonaaf ganna qotuuf baay'ee nama gargaara. Amma bara kana ganna keessa Oromiyaan hektaara 4,100,000 qamadii duwwaa kan qote. Amma immoo bonaaf hektaara 4,500,000 kan qophaa'aa jiru. Waliigala gara hektaara 8,000,000 ta'a jechuudha. Kana gaa 35 haa ta'u 40 haa ta'u 45 baay'isanii hagam oomishtummaan keenya akka guddate ilaaluun ni danda'ama. Fruutiin keessattuu paappaayyaa, muuzii, mandariin, burtukaana sochiin jiru baay'ee guddaadha.